Ayyaanota bara haaraa baatii fulbaanaa keessa kabajaman keessa ayyaanni damaraa masqalaa fi irreechaa isa tokko. Magaalaan Finfinnee ayyaanota uummataa dirree irratti kabajaman kaniiwwan simachuu fi qophiilee garaagaraa taasisaa jirti. Kanaaf ammoo magaalaa Finfinnee keessummoota garaagaraa keessummeessuu fi qophii taasifamaa jiraachuun yaadatama. Qophii kanaaf ammoo qophii akkamitti taasifamaa jira ka jedhu manni sagaleen dhalootaa mana uffata aadaa garaagaraa deemee daawwataati kan jiru. Daawwannaa keenyaan ammoo uffanni ayyaana masqalaa fi irreechaalee bifa bareedaa ta'een qophaa'u isaatii kaawwanneetiin jirru. Magaalichatti namoonni uffata aadaa gurguruu irratti bobba'anii hojjetaa jira. Ayyaana irreechaa fi masqalaa fi qophii gahaa taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Haaluma gaariidhaan ajaja fuudhaa jirra. Yeroo itti diizaayinii adda addaa akkuma qophii irreechaa sana bareechee namni tiimiidhaas ta'u tokkoonis lamaanis dhufe yeroo itti ajaja laattatu jira. Nuunis akkuma fedhii namaatti nama keessummeessuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf uffatoota akkasii kana yoo ilaalte uffanni kun amma waggaa 5 darbe mushurraa qofaafidha kan qophaa'u. Dhugaa jiru immoo uffata kana masqalaaf hin qopheessiyan. Yeroo irreechaatiif waan namoonni baay'ee yeroo tokko qofaaf uffannaa akkamii gatii isaa qaala'e maal jedhu haala namaa humna namaa hundaa danda'utti haala mijataa ta'e nama gatii ol diizaayinii haaraa gatii ol kaas barbaadus nama gatii salphaadhaan aadaa uffachuu qabadhee murteessee yaadeefis nama haala lamaaniif kan mijatu qophaa'ee eegaa jira. Agarsiistuu tokkummaa fi obbolummaa ka ta'e ayyaanni irreechaa sabaa fi sablammoonni biyyattii biyyoota garaagaraa jiraatan ayyaana bara kana kabajamu irratti faayamanii hirmaachuu fi uffata aadaa Oromoo fi saboota garaagaraa ajajataa jiraachuullee namoonni dubbinni kun waa himaniiru. Beera sabiin biyya kana keessa jiraata illee ayyaanni kun kan saba tokko qofaa miti. Nus nu ilaallata. Ayyaana keenya jedhanii dammaqanii uffata aadaa Oromoo yeroo itti dhufanii nu ajajataa jiran hin jira. Dhugaa jiru immoo torban lamaan darbe keessa biyya Atlaantaa irraa ganaadha ayyaanni isaanii kan Ameerikaa kanaa kabajama yeroo itti sabni Sidaamaa uffata na ajajataa turantu jira. Nama biyya keessaas biyya alaas DHL'dhaaniif isin erginaa fi haala mijataa ta'een haala isaan hojjetaniif hin hojjannaan diizaayinii isaan barbaadanii. Ayyaana masqalaa fi irreechaa Finfinneetti kabajamu bareechuu fi miidhagsuu fi daldaltoonni uffata aadaa irratti bobba'anii hojjetaa jiran qophii gahaa taasisaa jiraachuullee hubanneerra.